كيسن إجانة أكمل تربان دربي على ولد كودا بينا ما كبرني تبيله ما كنا كبرني ريبني ولد كني جرا مي تربان دربي كنا كم تدبرست تربان باي بريدا كدبرست الأبدي كودا كمنا إجا أكمل بيكمو لولين باي بكون راتورتاني هذا دربي سمو لولين كان برنو تجنا وري برتشا جرتن أكجرتن إجا أودي فني جرا ورين بكون راتورتن بكون ناقاري أكسو مسيمو ورين برتشا جرتن مو تربان برنو تكاري كدبرست الأبدي كودا كمنا Eka nutis koppiiwwan isin bohaarsan isin bashannansiisan jennee yaadnu hunduu keenya guuttannee har'a isin biraan gahuudhaaf asitti argamnee jirra. Egaa immoo torban darbe akkuma beeksisuudhaaf yaallee qophiileewwan keenya har'aa hedduun isaanii kan bu'uureffatan kutaa lammaffaa sagantaa torban darbe isin biraan geenye irratti egaa immoo torban darbe isin yaadachiisuudhaaf egaa akkuma torban darbe isin beeksisuudhaaf yaallee qophiileewwan keenya har'a kan bu'uureffatan cufiinsaaleewwan mana barnootaa cufiinsaaleewwan manneen barnootaa shan kan akka ifa waliin mul'ataa iyyuu akkasumas booriyaa irra darbees immoo magaalaa Ambootti argamne mana barumsaa Biraayit Amboo mana barumsaa waliif akkasumas immoo arrammoo manneen barnootaa tokko dabalataanis mana barnootaa tokko dabalatee jira innis Paaradaayisii magaalaa Shaashamanneetti argama nuti achitti argamuun cufiinsa isaarratti argamuudhaan daawwannee cufiinsa isaanii maal fakkaata jennee daawwannee jirra ijoollee keenya sagantaawwan babbareedoo har'aaf isiniif qopheessine wal duraa duubaan isin biraan keenya isin sagantaawwan kan akka xumuraatti eessa yoo ta'u deemin akka daawwattan isin affeera gara qophiilee keenyatti isin dabarsa. Congratulations, hundumti keessanii eebbifamoon keenya baagatti keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii. Ifaatii ulfaataa jireenya taatamaa Ifaatii ulfaataa jireenya taatamaa hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu ogeessa waadamaa eebbifamoon martuu ogeessa waadamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Baga gammadanii fiira fiyoonanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaa fi hayyuu baga gammadanii akkoo fakkaakayyuu baga gammadanii eebbifamoon martuu baga gammadanii baga gammadanii. Gammachuun keessanii gammachuun keessanii. Eebbifamoon keenya baagatti keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii. Congratulations, hundumti keessanii. Congratulations, hundumti keessanii. Eebbifamoon keenya baagatti keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii.
Ifaji ulfata jireenya tatama Ifaji ulfata jireenya tatama Hunda mo'atanii har'atti geessanii Hunda mo'atanii har'atti geessanii Eebbifamoo martuu ogeessa waadamaa Eebbifamoo martuu ogeessa waadamaa Abdii eegareeti biyyaaf amanamaa Abdii eegareeti biyyaaf amanamaa Baga gammadanii Fiira fi ollaanii Baga gammadanii Lammi keessa oolaa Baga gammadanii Baga gammadanii Baga gammadanii Beektotaa fi hayyuu Baga gammadanii Akkuma faakaakayyuun Baga gammadanii Eebbifamoo martuu Baga gammadanii Baga gammadanii Baga gammadanii Kankeen karoomina riqichi beekumsa jira dubarsiisa galanni kennu seenaatu si boonsa seenaatu si boonsa. Isin eebbifamoon beelaaf deemuu obsuun hawwii baala dheeraa ijaan agartanii mee gammadaa sirbaa gammachuun keessanii 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 Eebbifamoon keenya baadatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii Congratulations hundumti keessanii Congratulations hundumti keessanii Eebbifamoon keenya baadatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii Baga gammadanii hundumti keessanii Baga gammadanii hundumti keessanii Ifaji ulfata jireenya tatama Ifaji ulfata jireenya tatama Hunda mo'atanii har'atti geessanii Hunda mo'atanii har'atti geessanii Eebbifamoo martuu ogeessa waadamaa Eebbifamoo martuu ogeessa waadamaa Abdii eegareeti biyyaaf amanamaa Abdii eegareeti biyyaaf amanamaa Baga gammadanii Fiira fi ollaanii Baga gammadanii lammi keessa oolaa Baga gammadanii Baga gammadanii Baga gammadanii Beektotaa fi hayyuu Baga gammadanii Akkuma faakaakayyuun Baga gammadanii Eebbifamoo martuu Baga gammadanii Baga gammadanii Baga gammadanii Kankeen karoomina riqichi beekumsa jira dubarsiisa galanni kennu seenaatu si boonsa seenaatu si boonsa. Isin eebbifamoon beelaaf deemuu obsuun hawwii baala dheeraa ijaan agartanii mee gammadaa sirbaa gammachuun keessanii gammachuun keessanii Eebbifamoon keenya baadatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii Congratulations hundumti keessanii Congratulations hundumti keessanii Eebbifamoon keenya baadatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii Baga gammadanii hundumti keessanii Baga gammadanii hundumti keessanii Ifaji ulfata jireenya tatama Ifaji ulfata jireenya tatama Hunda mo'atanii har'atti geessanii Hunda mo'atanii har'atti geessanii Eebbifamoo martuu ogeessa waadamaa
eebbifamoo martuu ogeessa waadamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Maatiin eebbifamaa Baga gammadanii fiira fi ollaanis baga gammadanii lammi keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaa fi hayyuu baga gammadanii akkuma akaakayyuun baga gammadanii eebbifamoo martuu baga gammadanii baga gammadanii. Isin eebbifamoon beelaaf deemuu obsuun hawwii baala dheeraa ijaan agartanii mee gammadaa sirbaa gammachuun keessanii 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 gammachuun keessanii. Dilteedno hafaan wambisa hayyee waaqa gurraacha garaa garbaa leemuu rooba taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqa ciicoo gurraatti waaqa garba gurraacha waaqa uumaa walaabuu maqaa 90 garbaa waaqa saglayyaa Booranaa waaqa 7 barreentummaa waaqa 5 gadaa Oromoo waaqa 5 gadaa Oromoo nagaan nu oolchitee nagaan nu bulchi. Irraa goraan oolchi dogoggoran oolchi irraa afaan oolchi hamaan nurraa qabi tola nutti qabi uumaa si garannaa nu dhagayi alaamanaa nu tiksi xiqqaa nuuf guddis guddaa nuuf bulchi wallaalaa nuuf beeksis beekaa nuuf bulchi barri roobaa nagaa gadaan quufaaf gabbinnaan gabbisa sun aga toltuuti. Ilteenna qabaan hambisa faataan lafti dhagayi dhibbi dhagayi dhibaayyuu si dhagayi yaa gabbis kan yaa nagaan oolchi cinni sangoomse sangaa ol doomse jinni balleesse cimaa deebisi gadabisi galchi gadaa sulluqsis waraana qaqqees diina buqqis biyya teenya biyya nagaa nuu godh mootummaa uummata ol beeksis hunda ol beeksis kutaa kutaan nu qoodin suna gataltuuti Sifardin adages Samin erga adages Jaman se olji habul Wanyitu isra qabu Adagan se ayil Wanyitu irreen ajabu Rorrusa hun adabu Kijibdu afan adabu Hireen te aballattu Carraan gaarii te aadaatu Bakka feete gahi Bakka deemtetti milkaayi Mootii hundaa ta'i milkaayi milkiin gal sun haga toltuuti. Ni eebbise allatii raggaasaadha. Gadaan nuti isin eebbisne maqaan kiyya Amaanu'eel Daawud jedhama. Gadaan isin eebbise abbaa ta'e ilmaati. Waan nu dhaggeeffataniif galatoo. Baga gamadani, warre
Eebbifamoo martuu ogeessa waadama Eebbifamoo martuu ogeessa waadama Abdii eegareeti biyyaaf amanama Abdii eegareeti biyyaaf amanama Maatii eebbifamaa Baga gammadanii Fiira fi ollaanii Baga gammadanii Lammi keessa oolaa Baga gammadanii Baga gammadanii Baga gammadanii Beektotaa fi hayyuu Baga gammadanii Akkoo faakaakayyuu Baga gammadanii Eebbifamoo martuu Baga gammadanii Baga gammadanii Baga gammadanii Ankoo Feerii Taalii jedhama. Kan amma isinii dhiyeessu walaloodha. Mata duree walaloo kiyyaa yaa afaan Oromoo. Yaa afaan Oromoo, afaan Oromoo, afaan saba guddaa, afaan ilma namaa, afaan nama hundaa, afaan aadaa fi seenaa, yaa afaan qaroominaa, kan saayinsii, teknooloojii, kan herregaa, kan baayoloojii, afaan hawaasaa, afaan barnootaa, afaan waliigaltee sabootaa, afaan qorannoo fi qo'annoo, afaan xiinxalloo fi hubannoo, afaan hundee warra kushii, mee si faarsaa kaaxinnoo ishii, mee si faarsaa kaaxinnoo ishii, qubeewwan kee babbareedoo, sagaleen kee gabaabaa fi dheeraa, irra butaa hudhaa laafaa fi jabaa, aadaa fi seenaa of keessaa qaba. Afaan mi'aawaa hedduu midhaagaa, afaan gabbataa dureessa dagaagaa, kan weedduu faaruu fi geerarsaa, kan hibboo baacoo fi mammaaksaa. Yaa afaan Oromoo hundee bilisummaa, ibsituu eenyummaa, faajjii Oromummaa, waliigalteen keenya mallattoo tokkummaa. Yaan carraa kana naa kennitaniif galatooma. Maqaan koo Hikmaamaan jedhama. Karraa dhufe Paradaayis Vaalii Akaadaamii. Amma isinii dhiyeessu walaloo mata duree kiyyaa dhugaa dubbachuu dogongora hambisa. Karraa namatti ulfina argamsiisa. Barumsa sirrii dabarsa amantaa baay'isa. Jaalala ijaaraa iftoomina dhugoomsa. Tokkummaa jabeessaa nama walitti dhiyeessa. Qajeelummaa baay'isaa mallattoo beekumsaa. Toora ulfinaa boqonnaa jireenyaa. Daandii qajeelummaa waan dhageeffataniif guddaa galatooma. Akkoo Beetalam Galaanaa jedhama. Kan baradhu keejii lammaffaadha. Amma kan isin iyyeessu walaloodha. Mata duree walaloo kootii baga gammaddanii. Baga gammaddanii barsiisota koo, madda beekumsa koo, barsiisaa seeraa koo, taalantii fi injiinarii dooktaarii nu gochuun nama boorii nan dadhabe otoo jedhii ji'a 10 guutuu nu barsiistanii. Abbaa fi haati koo, obbolaa fi hiriyoonni koo umuriidhaan nu barsiiftanii guyyaa eebbaa baga gammaddanii ijoolleen daree koo bitaa fi mirga hiriyoonni koo barataa keejii sadaffaa gaa'onii keessa dhufadha. Koofiyyaa eebbaa keessan ol kaasaa mul'isa. Yeroo eebbaa keessanii gammadaa utaalaa. Barattoota ifa waliif, barsiisota ifa waliif, maatii barattoota ifa waliif bagatti singee baga gammaddanii waan dhaggeeffataniif. Alatti Sumayyaa Abdibaasin jedhama. Kana dhufee kana barumsaa Booriyaa Dibtaa torbaffaa caarraa. Kan amma isinii dhiyeessu walaloo mata duree walaloo kootii yaa dhugaa dubbadhu. Irri keessa kee dimatee keessi kee hin gurraacha'u dubbin arraba keetiin hamaa ittiin bitachu. Wanti afaan hin dubbattuuf inni keessa kee tokko waadaa galtee gabbite hartee hin beektu gaaf tokko. Garaatti summii baattee ilkaan hin addeessitu isa tokko achi qabdee tokko hin fakkeessitu. Jaalalaan kunuunsi ta'a hundumaa ofitti qabdee haqa jigee mul'ista. Harka kee kaaseen dubbadhe wanti sirrii martinu mana kee keessa maddaa yaa dhugaa warqee waaqaa ati hundumarraa adda. Egaa ka'ii mul'adhu afaan baasii dubbadhu. Dubbiin wal xaxee jiruuf ati furmaata laadhuuf murtii sirrii dabarsuuf ragaa namaa hin barbaadu. Sobni faqrii wal makee rakkisee wal keessaa si harka hin banne wanti mataa dhokfate rakkisee ilma namaa yaa dhugaa ilmoo waaqaa ati ija keetiin hin argama. Wanti karaa hundumaanii dhageenyi nutti ulfaate gaafii sibboo jireenyaa sammuu keenya nu nyaate. Gaafii sibboo jireenyaa sammuu keenya nu nyaate. Gurri keenya waan sirrii dhaga'uun dheeboteera. Iji keenya waan gaarii arguudhaaf barbaadeera. Yaa haqa haqaaf bultu al tokko nu mul'adhu. Meeshaa garummaa keetiif guuttadhu nu mul'adhu. Iyya keenya dhaga'i waaqarraa nuuf birmadhu. Cal jettee hin ilaalin yaa dhugaamee dubbadhu. Cal jettee hin ilaalin yaa dhugaamee dubbadhu waan na dhaggeeffate. Eebbifamoo martuu ogeessa waadama Eebbifamoo martuu ogeessa waadama Abdii eegareeti biyyaaf amanama Abdii eegareeti biyyaaf
baga gammadanii Fiira fi ollaanis baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektota fi hayyuu baga gammadanii akkoo faakaakayyuun baga gammadanii eebbifamoo martuu baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii Raase 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 barri barane baram barase Raase 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 barri barane baram barase Raase 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 barri barane baram barase Adisa abban Shaggar bana kacha malen kacha dukan diga kunna mamaracha Shaggar bana kacha malen kacha dukan diga kunna mamaracha Darbelala Datta kayam terata Darbelala Kukurta bala batai Darbelala Enyutu sarme bata Darbelala Baris bara fakkatai Darbelala Kam falfalum furmatu Darbelala Barra kabari rasa Darbelala Sagaltama garba gusa Darbelala Wamfalu chubu gusa Inshakine mo Inshakine re Inshakine mo Inshakine re Jira bata jira nyaatu Odaa hunda caalu wantuutti bobeeffatu Boraataan korma dhugaa Boraataa bore galchu Baasaki baasaka Bahee bareedalchu Baasaki baasaka Bahee bareedalchu Baasaki baasaka Bahee bareedalchu Baasaki baasaka Bahee bareedalchu Inshakkine moo inshakkine re Inshakkine moo Bijayoon dhaabootti marmaarti akkamittan ciisaa dhagamtee narratti tamaarti dhaabootti marmaarti bijayoon dhaabootti marmaarti akkamittan ciisaa dhagamtee narratti tamaarti. Adisa abbaan biyya kacha maaleef maal barbaaddaa minti balli gaalle Adisa abbaan biyya kacha maaleef maal barbaaddaa minti balli gaalle Darbelala Walloo argituu teegaa Darbelala Raayya raayyummaa beega Darbelala Rannachi hiddatti mirgaa Darbelala Achitu kan as dhiigaa Darbelala Hindi aadaan fagaatu Darbelala Dinga daatu jira Darbelala Dimbariitu dhiitu malee Darbelala Tamboriitiif boorri jira Jiraan jira baataa jiraan jira nyaatu Odaa hunda caalu wantuutti bobeeffatu Boraataan korma dhugaa Baasaki baasaka Eebbifamoo martuu ogeessa waadamaa Eebbifamoo martuu ogeessa waadamaa Abdii eegareeti biyyaaf amanamaa Abdii eegareeti biyyaaf amanamaa Maatiin eebbifamaa baga gammadanii Fiira fi ollaanis baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektota fi hayyuu baga gammadanii akkoo faakaakayyuun baga gammadanii eebbifamoo martuu baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii
sagolachuu beeku maatuttuqanii tola nurraa eegu ayyicha sanyii goota yoo tuqan lole sagolachuu beeku maatuttuqanii tola nurraa eegu naana naana machako naana Nuti barattoota mana barumsaa ifa waliin amma kan qabannee isin dhiyeessinu geerarsaa. Geerar geerar naan jedhu geerarri mana gorsu naannu garaan hin obsu jedhi naan jettaniire booda waan jettaniire booda waan jettaniire ilaalee ijoollee biyya abbaa koo dubartiin hin geerartu garaa koo tarii qabaa garaa koo tarii qabaa garaa koo tarii qabaa siree koo quuqaa qabaa irrumaan ciisee malee garaa koo harii qabaa ittumaan nisee malee shoo ashaara shaarii gugubaadaa dhiyaatee saddeesii fardaan garmaamsi jalleema ashee qilleessi raasee haadha si deessee rabbi see geerar meena jedhmee na geeraraa
jibba qabu akka waan jibba qabu. Ishoo ashaara shaarii gugubaadhaa kiyaachees jeesii fardanga haamsii jallee mataa sheekillee siraasee haadhasii seera bibbeeraasee geerarmeena jalmeena. Ijoortan joorta jettee ani maalaan jooreree yaadumaan joore malee yaadumaan joore malee yaadumaan joore malee. Ishoo ashaara shaarii gugubaadhaa ajjeesa jeesii fadda garmaamsii jallee mataa ishee qilleensi raas haadha sidee seera bibbeeraasee geerarmeena jedhmee. Waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Geerrannaan jedhu geerrarii maal agarsu yoon geerrare maal qaba waa'ee barnoota kooti nayyuu garaan hin obsu ilma beekumsa fedhu kan nan baradha jedhu barachuu kan fedhu kunaas jiru ijoolleen keessan hunduu hordofuu kan barbaadu cimee barnoota isaa sirritti dubbisee sirritti qotee muuxannoo isaa guddisee iddoo guddaa ga'ee addunyaaf bu'aa buusee egaa maaltu na dhowwaa yoon barbaade doktorii yoon barbaade injineeraa yoon barbaade barsiisaa yoon barbaade ambaasaadaraa waan na dhaggeeffattanii. Eebbifamoo martuu ogeessa waadamaa eebbifamoo martuu ogeessa waadamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Maatiin eebbifamaa Baga gammadanii fiira fi ollaanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaati hayyuu baga gammadanii akkoo faakaakayyuu baga gammadanii eebbifamoo martuu baga gammadanii baga gammadanii. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma ganama keessaa sa'aatiin 4 ta'eera. Oduu amma wajjin Allatii Raggaasaadha. Duraan dursa hangafoota oduu. Manni barumsaa Paradaayis Vaalii barattoota keejii sadaffaa baay'inaan 24 ta'an eebbisiisuun jira. Manni barumsaa Paradaayis Vaalii Itoophiyaa keessatti argaman hundi barattoota eebbisiisan. Miidiyaan Qaanaa jedhamu erga hundeeffamee booda barattoonni qabxii gaarii galmeessaa hin jiran jedhame. Qulqullina barnootaa eegsisuuf abbaan qabeenyaa fi maatiin barattootaa gahee guddaa qabu jedhan. Barattoonni 10 gosa barnootaa garaagaraatiin eebbifaman. Oduu bal'inaan. Manni barumsaa Paradaayis Vaalii barattoota keejii sadaffaa baay'inaan 24 ta'an eebbisiisaa jira. Abbaan qabeenyaa fi gootichi barnootaa obbo Ayyala Korrosoon eebba kana irratti argamanii dhaamsa dabarsan. Barattoonni barnoota isaanii irratti xiyyeeffannaa guddaa akka godhan dhaamsa dabarsanii jiru. Barattoonni qabxii olaanaa galmeessisanii fi barattoota harka qalleeyyii akka gargaaran waadaa galan. Yuunivarsiitiin Paradaayis Vaalii bara kana barnoota muummee adda addaatiin barattoota baay'inaan 500 ol ta'an eebbisiisuun jira. Yuunivarsiitiin Paradaayis Vaalii waggaa dhufu bara 2015 irratti barattoota kanaa ol akka eebbisiisuuf ni abdanna jedhan obbo Ayyala Korrosoon. Miidiyaan Qaanaa jedhamu erga hundeeffame booda barattoonni qabxii gaarii galmeessisaa hin jiran jechuun barsiisonni mana barumsaa Paradaayis Vaalii komatan. Barsiisonni kun furmaata jedhanii kan ka'an maatii barattootaa fi warroonni guddifachaa irratti argaman itti gaafatamummaa qaban ijoollee miidiyaa osoo hin taane barnoota isaanii irratti xiyyeeffannaa guddaa akka kennan dhaamsa dabarsanii jiru. Qulqullina barnootaa eegsisuuf abbaan qabeenyaa fi gootichi barnootaa obbo Ayyala Korrosoon mana barnootaa mijataa, kutaa barnootaa mijataa fi
meeshaalee deeggarsa barnootaa qopheessanii jiru. Kana malees meeshaalee bashannanaaf mijataa ta'an ni qaba. Gama maatiin barattoonni immoo yeroo daa'imman isaaniitiif kennan irra gara mana barumsaa mijataa fi hawwataa ta'e kanatti akka ergan dhaamsa dabarsan barsiisonni mana barumsaa Paradise Valley Damee Duwwaa 4. Oduu addunyaa. Barattoonni 10 gosa barnoota garaagaraatiin eebbifaman kanneen akka Computer Engineering, seera waliigal addunyaa fi Medical Engineering Yuunivarsiitii Ameerikaa Harvard keessatti eebbifaman. Kaanaadaan hektaara tokko keessaa qamadii kuntaala 300 argachuu isii beeksifatte. Oduu baacoo. Sagalee da'uu 999 jedhee kan deebise barataa kutaa 12ffaati. Manni barumsaa osoo mataa isaa irratti ijaarameeyyuu hin galuuf jedhanii kan arrabsan qotee bulaa jaarsa waggaa 80ti. Biiraa saanduqa 2 dhugee maraattuu machaa'uu didee tokko farsoo fincaa'e. Amma oduun afaan Oromoo kana fakkaataa ture. Morning to all. Today's news is brought to you by Mati Senyi. We are with you for the news of 2 o'clock. Thanks for joining us. First, the headlines. Paradise Valley Academy have conducted graduation ceremony. Many universities are carrying out graduation. Children addiction to mobile phone and TV. Discipline and ethics are important for children. Ethiopian students graduated from renowned foreign university. Canada developed new wheat improved variety. China continues to lead the world economy. News in detail. The Females Paradise Valley Academy has graduated 24 KG3 students at its 04 campus. During the graduation, the Academy President Mr. Ayala Koroso said that children must study hard to be strong citizens and international researchers. Mr. Ayala also said that our Academy is working hard for the best achievement of children in their education for the coming years. In the graduation day, dramas, poetry, circus, and different arts were shown for the parents and invited guests. Top students were awarded for their best score in education. Universities like Hawassa, Arba Minch, Madawalabu, and Walaita Sodo and Adama has graduated more than 500,000 students in different departments. In line with this, a student named Raja Shannafi from Adama Science and Technology University made a history by scoring all 60 courses with A+ during his stay on the university. As a result of his best and outstanding achievement, he has got scholarship of the top USA university in USA. Raj will be the best example for from other students to follow his footsteps. He said that the secret behind his excellence was concentration, commitment, and time management he has for his education, and advised all students to do the same. Scientists say that children are highly affected by their addiction to mobile phone and TV. They advised parents to supervise and support their children to focus on education. One research conducted in Addis Ababa shows that parents will work on children discipline and ethics to become international competent. International news. 10 Ethiopian students have graduated in the field of computer engineering, international law, and medical doctorate from the renowned Harvard University of USA. Canada has produced 300 quintals of wheat from 1 hectare of land by using the new improved wheat seed variety. China is leading the world economy because they are hard workers and have a culture of money saving. They were very poor before 50 years but changed. Poor countries have to learn from them to come out of poverty and become rich. That is all we have for today. Thanks for listening us and watching us.
sagola chubeku matu tukani tulanurra eku ayyicha sanyi gota yo tukalola sagola chubeku matu tukani tulanurra eku na 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 machagola na Iole damara mure Iole zibora sisa Iole gava maskala Iole boka unate Iole dichi se sirve Iole si sirve sisa Iole koti ojena Iole koti ojena Iole koti ojena Iole marreni kottu Iole dambara dari Iole marreni kottu Iole galgalawari Iole bova darabi Iole karara jiza Iole nati marami Iole karana jiza Iole badati bate Iole migiran jirtu Iole bade yaniko Iole nabiran jirtu Iole koti ojena Iole koti ojena Iole koti ojena Iole koti ojena Iole bazanu korma Iole gava filati Iole nabita more Iole la fadikati Iole yobi dudite Iole siyo wareza Iole la vasenati Iole zamazi yoko Iole yagari yoko Iole zamazi yoko Iole koti ojen Iole koti ojen Iole koti ojen Iole koti ojen Aya saya selaka saya selaka saya selaka saya deraka saya sebontu saya dekotu simpira chorre ya chochorreko yo wajinore
daari Seniyoodha kan pooliinjitoodha si yaadeen barooda Seniyoodha kan pooliinjitoodha si yaadeen barooda Sanya selaka si yaadeen raka Yaa bishaan qarsa yaa taliilako yaa abbaa durba yaa wasiilako amma siyoko yaa gaariyoko seelloon daraare gadda gubbaatti seerroo maraate warra dubbaatti amma siyoko yaa gaariyoko Seniyoodha kan pooliinjitoodha si yaadeen barooda Seniyoodha kan pooliinjitoodha si yaadeen barooda Sanya selaka foofa gammoojjii suyyuu mayyuusa seerroo dorraamoo seerroon si dhaabu dhimimmaa buusa seelloon daraare gadda gubbaatti gaddaatti baate siigiran jirtu gadde yaanniko siibiran jirtu amma siyoko siibiran corre yaa cocorreeko siyoo wajjin orre naafi doriiko amma siyoko yaa gaariyoko seniyeeno hoboka birbirsa gooda naa dura deente birbirna gooda gaagura keente naa dura deente birbirna gooda kalaan wagga ayyaan tuutarga gaafa damarra lafaan namarra Seniyoodha kan pooliinjitoodha si yaadeen barooda Seniyoodha kan pooliinjitoodha si yaadeen barooda Sanya selaka si yaadee raka Sanya sebontu si yaadee kootu Harreen kottu sambara daari Harreen kottu galgala waari Saleessa guyyaa sinfinyoon gateera bareeda qulla bareeda durba sijaan argeera simma siyoko yaa gaariyoko niyeeno oboka Sokati boka sokati choka sokati boka sokati choka Seniyoodha kan pooliinjitoodha si yaadeen barooda Seniyoodha kan pooliinjitoodha si yaadeen barooda Cinne golfuun na callisiisa Nanawwe na hawwisiisa kolfa walirraan cinne golfuutu cabaa koonaa deebisa Sobeeti yemmoo cinaachi mirgaa wayyaa exinno Sobeeti yemmoo cinaachi bitaa na dhukkubammoo Tuulamarra roobe Mama charra tifa Mama charra roobe Tuulamarra tifa Rabbi walqixxeedha yoo madda nu baasa Tuulamarra roobe Mama charra tifa Kan Rabbi walqixxeesse maa namna jabaasa Sololo Finfinnee Oromisitti hime Sololoko Sololli Battalaa Bakkalcha galgala Sineega galgala Ya habebe taatan challi
callise dideen na jalqabe yaa habeebee habeebee maalan callisa cinaachi na cabe yaa habeebee habeebee kojjattu habeebee gamasi kunoo nan okkola hin fayyin irrasi habeebee kojjattu kuttaa'een borraa qaroo kiyya dhabee alaamanni qorra yaa habeebee habeebee maalan callisa dideen na jalqabe tola wali dama waltu ka wali warri wali tola wali dama waltu ka wali warri wali tola wali dama jigil bane jigira kala lakin digi ijar sadalla dabo mali dabo dangalo isi dado makan tolu jigil bane jigira kala antambanu gantala tola dabo mali dabo dangalo isi dado makan tolu adani tolu makan tolu adani tolu makan tolu adani tolu adani tolu adani tolu adani tolu sadalla dabo mali dabo dangalo isi dado makan tolu jigin bane jigira kala antambanu gantala tola dabo mali dabo dangalo isi dado makan tolu adani tolu makan tolu adani tolu makan tolu adani tolu adani tolu adani tolu adani tolu